Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa fi ka hundi keessanuu beekuu qabdan takka isinii qabadhee dhufeen jira. Karaa sirrii taheen akkaataa viidiyoo TikTok irratti maxxansuu qabdan ka view guddaa isinii argamsiisuu qabu. Akkasuma maal sirreessuu qabna yeroo viidiyoo maxxansinu ka jedhu sirriitti waliin ilaalla. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e ka hundi keessanuu sirriitti hordofuu qabdanidha. Obboleeyyan haaraa taatan subscribe gochuun akkasuma like share gochuun haga xumuraatti na waliin turaa isiniin jecha. Dabalataanis barnoota TikTok duraan sirriitti irra dalagaan ture gara viidiyoo 20 olii barnoota TikTok waliin ilaalaa turre. Asuma mata duree kana jala seenuudhaan playlistii jala chaanalii YouTube kiyya jala seentanii mata duree playlistii jala barnoota TikTok kana jala yoo seentan viidiyoolee 70 viidiyoolee 20 ol barnoota TikTok irratti xiyyeeffatan bal'inaan as jala argachuu dandeessu. Isiniin jecha haala kamiin karaa sirrii ta'een viidiyoo TikTok irratti maxxansuu dandeenya isa jedhu TikTok irra seennee waliin ilaalla. Egaan erga TikTok irra seennee booda profaayilii keenya jala seenuudhaan mallattoo ida'uu profaayilii TikTok keenya jalatti argannu as gidduu irratti argannu kanarra tuqanna. Yeroo tokko bakki ida'uu kun effectii ta'a. Yeroo tokko irratti tuqitanii gaatanii duubatti deebitu mallattoo ida'uu isiniif ta'a. Mallattoo ida'uu sana tuqnee yeroo deemnu ka jalqabaa upload viidiyoo qopheeffannee lafaa qabnu gaalaarii keessaa irra galchuudhaa fi kaameeraa ka jedhu irra yoo seentan immoo template ni jira, kamera ni jira. Kamera yoo seentan viidiyoo daqiiqaa dheeraa achuma irratti waraabuu yoo barbaadan daqiiqaa gabaabaa yoo waraabuu barbaadan daqiiqaa 10 ni jira. 10 minute jedhee yoo saratu ita viidiyoo daqiiqaa 10 sakandii 60 daqiiqaa tokko waraabuuf sakandii 15 waraabuuf akka barbaadanitti effectii kanarra tuquudhaan effectii irratti jijjiiruu barbaadan kaahuudhaan maxxansuu dandeessu yookaan immoo waraabuu dandeessu. Amma garuu upload irra seenuudhaan yookaan upload asii tuqida yookaan ka jala jiru tuqina homaa rakkina takka hin qabu. Erga asirra seennee booda select multiple gochuudhaan haga barbaadan select godhachuu dandeessu. Tokkos lama sadii is jechuudha. Viidiyoo yookaan immoo suuraalee adda addaa ka barbaadan haga feetan select godhachuudhaan maxxansuu dandeessu. Select multiple ka jedhu select godhattu. Select multiple kun as jira. Select multiple ka jedhu kanatti yoo right godhatan ka adda addaa filachuu dandeessu jechuudha. Lama sadii haga feetan filachuu dandeessu yookaan immoo tokkumaan gara fuula duraa deemuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo mata duree viidiyoo jedhu jira, mata duree footoo jedhu jira. Achi keessaa ka barbaadan takka select gochuun gara fuula duraa deemnee maal akka sirreessuu qabnu haala kamiin view guddaa argachuu dandeenya akkasuma ilaaltii danuu akka nama bira baay'ee bira gahuutti maxxansuudhaaf egaa viidiyoo tokko erga filannee booda next ka jedhu ka jala jiru tuquun gara fuula duraa deemna. Description sana x dhumaan irraa balleessuudhaan mallattooleen adda addaa as jiru asirratti edit gochuu dandeenya. Garuu ammaaf next ka jedhu tuqannee gara fuula duraa deemna. Erga viidiyoo tokko filannee kaane asirratti wanni guddaan kan isin dogoggora baay'ee hojjettan. Sanduuqa jalqabaa irratti mata duree viidiyoochaa dhimma viidiyoochaa gabaabsitanii yoo barreessitan gahaadha rakkina takka hin qabu. Mata duree dhiiftanii hashtagii qofa yoo fayyadamtanis gahaadha rakkina hin qabu. Garuu hashtagii kana fayyadamuu qabdu dirqama. Yoo mata duree barreessitan mata duree barreessitanii kaatanii hashtagii mallattoo maslaalii sanaan waan feetan irratti barreessitu viidiyoolee naannoo sanaatiin wal makataa deemaa jechuudha. Yookaan mata duree dhiiftaniituma hashtagii fayyadamtu. Hashtag jedhee as jira. Hashtagii kanarra tuqattu mallattoo maslaalii san gubbaa isinii kaha waan feetan barreessitu. Fakkeenyaaf Oromoo jettanii yeroo isin irratti katabattan kun ka duraan an fayyadame ka jala jiru sanas fayyadamuu ni danda'a. Garuu Oromoo jettanii yeroo isin barreessitan yoo afaan Oromootiin dalaydaniitu ta'e Oromoo TikTok Oromoo music jedhee isinii fida. Sanumarra tuqattu. Ammallee hashtagii tuqattu. Hashtagii heddummeessitanii osoo fayyadamtanii baay'ee bareeda. Viidiyoon keessan naannoo kamii akka ta'e murteessaa jechuudha. Oromoo TikTok jedhee inni isinii fida. Irruma tuqattu bakka isinii buusa. Ammallee hashtagii tuqina. Hashtagii tuqnee maqaa namaas irratti katabuu dandeenya. Maqaa TikTokarii gurguddaas yoo irratti katabdan rakkina hin qabu. Akkasuma sirba jettanii yoo katabdan sirba jedhee inni isinii fida. Irratti katabattu maqaa chaanaalii keessanii yookaan maqaa TikTokii keessaniis hashtagii sanaan yoo fayyadamtan rakkina tokko hin qabu. Hashtagii sanaan namni yeroo tuqee viidiyoo sanaan dalagamee jiru geessee wal makaa jechuudha viidiyoolee keessan. Kanaafuu carraa inni nama baay'ee bira gahu carraa guddaa dha jechuudha. Kanaafuu hashtagii kana Oromoo comedy wantoota adda addaa erga fayyadamtanii kaatanii mentionii gochuu dandeessu. Nama barbaadan mention ka jedhu irra tuquudhaan mallattoo aatiitiin kaa'ee jira. Namoota follow wal gootanii wal jalaa qabdan irra tuyitu. Yeroo isin irra tuyitan maqaan sun dhufee descriptionii keessan jala gala. Akkasuma viidiyoon keessanis nama sana bira ni gaha. Mentioning actually jalqabni isaa yoo maqaa nama sanaa keessatti dubbattanii fi garuu immoo akka viidiyoon keessan nama sana bira gahuuf nama baay'ee bira gahuufis yoo fayyadamtan waa tokko rakkina hin qabu.
viidiyoo san wal makaa deemaa jechuudha. Erga kana godhattanii kaatanii gara gajjallaa kana wanni guddaan jira. Everyone can view this post. Bakka jedhu kana barreeffama aynata adda addaa arguun keessan ni mala. Irra tuqanna. Everyone can view this post ka jedhu kanarra. Bakka kanatti everyone irra taa'uu qaba. Yeroo maraa fakkeenyaaf friend irra yoo keessanii jiraattan haala kanaan diimata nama follow wal gootan qofatu viidiyoo keessan argaa namni biraa arguu hin danda'u. Irra tuyituu jechuudha. Yoo only me ka sadaffaa irraa yoo argi keessan mallattoo qulfiitiin fidee kaha isin qofatu arguu danda'a namni biraa arguu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu asirra tuquudhaan bakka kanarra tuyitanii everyone ka jedhurra kaahuu qabdu jechuudha. Only me irra yoo keessan isin qofa argaa friend irra yoo keessan nama follow wal gootan qofa. Kanaafuu bakka kanarratti xiyyeeffannaa guddaa itti gochuu qabdu. Everyone nama mara bira naafa gahu viidiyoon kiyya isa jedhu isa jalqaba filachuu qabdu jechuudha. Erga san filannee kaane gara more option itti gaddabarfanna. More option inni jedhu kunis waan guddaa baatee jira of jala. More option ka jedhu kana irra tuqachuun ka video and privacy mata duree kana jala jiru arfan kun ondi jaraatu oni ta'uu qabu. Video keessa irratti akka namni diut godhu, video keessa irratti akka namni commenti godhu, akka namni stitch godhu, stickeri adda addaa akka namni hojjechuu danda'u. Video keessan jara privacy jedhu kana mara jara oni gochuu qabdu akkanatti boba'uu qaba jechuudha. Video keessan commenti banaa kaa'u wanti hundinuu stitch duutiin hundinuu. Sanaan booda gara gajjallaatti gad deemuudhaan allow high video quality. Qulqullinni video keessanii high ta'uu qaba, oni ta'uu qaba, kunillee banaa ta'uu qaba. Save to device ka jedhu kun yoo save gootan viidiyoon isin maxxansitan marti gara gaalaariitti gadi bu'aa bilbila keessan ni guuta waan ta'eef ofii gootu. Isa jalqabas isatti aanus age restricted dha daa'imma waggaa 18 gaditti hin mul'isin ka jedhu kanas ofii gootu daalachaa'ee taa'uu qaba jechuudha. Kanaafuu haala kanaan jara kana qofa oni gootu. Erga oni goonee kaane select cover ka jedhu kana tuquudhaan barreeffama dura viidiyoo keessanii taa'u dhimma viidiyochaa yoo feetan irratti barreessuu dandeessu. Select cover yeroo isin tuyitan haala kanaan mallattoo barreeffama adda addaa isinii fida irra tuquudhaan ka barbaadan diizaayina barbaadaniin dhimma viidiyochaa yoo irratti barreessuu barbaadan ka dura taa'ee mul'atu jechuudha. Yeroo namni viidiyochaa irra tuqu hin jiru garuu yeroo namni chaanaalii keessan jala galu ni argaa jechuudha waan irratti barreeffamee jiru. Dan gochuudhaan save goonaa jechuudha. Save erga goonee kaane amma xumurree jira waa hunda sirreeffanne. Yoo ammuma post gochuu barbaanne post ka jedhu kana tuyina sanaan booda viidiyoochi postii ta'a. Yoo yeroo biraa post gochuu barbaanne garuu lafa kaayyachuu yoo barbaanne draft isa jedhu tuyina jechuudha. Post inni diimaan kun ammuma maxxansuu fi draft isa jedhu kana tuquudhaanis lafa kaayyattanii sa'aa barbaadan guyyaa barbaadan postii gochuu dandeessu. Draftii kana tuyine yoo lafa kaayyanne profaayilii keenya jala seenna yeroo seennu jalqaba irratti dhufee draftii nuun jedhee as nuuf kaa'a. Kana jechuun lafa kaayyanne ammallee hin gadhiifne. Yeroo barbaannetti irra tuyina viidiyoo draftii keessa jiru ammallee viidiyoo chara tuyina. Yeroo viidiyoo chara tuyine gara fuula duraa nu geessa next ka jedhu ka jala jiru tuquudhaan next kana tuyina gara fuula duraa nu geessa post ka jedhu tuyina viidiyoon sun ni maxxanfamaa jechuudha. Haala kanaan wantoota kana sirreessuudhaan viidiyoo maxxansuu qabduun isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Laayikii, sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jechaa haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.